Akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii. Kun Oromoo Koo chaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuutii arramoo viidiyoo kan biraadhaan gara keessanitti dhufeera. Baay'een keessan koomentii jalatti lukkuu cicciruu yookaan immoo indaanqoo gargar baafachuu nutti agarsiisettanii baay'een keessan na gaafataa turtanii xiqqoo ishee yeroo dheeraan isin jalaa fudhadhee garuu yaalii godheeraa indaanqoo si'a 2-3 biteeraa garuu baay'ee coomtuu tatta'ee arra garuu indaanqoo lukkuu biraa bitadheen gara keessanitti dhufee. Egaa Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri maatii naa taatanii anaa wajjiniin na jajjabeessaa naa wajjin deemtanii galati koo guddaadha. Egaa Oromtittii kichiniin arramoo wanti isheen qabattettee isinii dhiyaatte lukkuu akkamitti cicciratu isa jedhudha. Egaa isan qabadhee isinitti dhufee lukkuun koommoo kana fakkaatti. Akkuma isinitti mul'attu lukkuu yeroo baay'ee biyya kanaa yeroo bitannu keessisee keessaa ba'ee qulqullaa'ee irra keessisee garaashees keessaa ba'ee nuu dhufa ture. Garuu ani iddoon bitadhee lafa horsiisanii gurguran dhaqee tan achii qaladhee garuu maal ta'e yeroo dhukkuba kanaaf jecha amma mi'a keessa seetii keessaa baasuu dhiisaniiru. Akkanumatti gogaa ishee irra keessaa duwwaa irraa baasanii nutti guree naa kennanii. Iso kee gaariidha iyyuuti maaliifii keessaas akkatti baafatan isinitti agarsiisa. Garuu yeroo baay'ee suuqiirraa yeroo bitannu mi'a keessa seetiis keessaa babbaasanii qulqulleessanii nuu kennu. Garuu arraa carraa gaariidha. Hunduma isaan isinitti agarsiisa jechuudha. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa gara hojii isaatiitti darbinaa. Hojii isaa jalqabuuf immoo maaltu na barbaachisa? Kunoo akkuma isinitti mul'attu. Lukkuun na barbaachisaa kunoo billaa keessan yeroo lukkuu hojjettan immoo ituu billaa akka gaariitti qara qabu ta'ee gaariidha. Yeroo lukkuu ciccirattanii yeroo baay'ee billaan yoo xuruutti hojjete malee nama rakkisa. Egaa amma gara hojii isaatiitti darbaa. Kunoo lukkuun koommoo kana fakkaatti akkuma isinitti mul'attu. Kunoo haala kanaanii biyyaa egaa durillee kana kara kanaan iskiriiptoo keessa keenyee afuufnee gogaasaa kanarraa akka gogaan inni adiin irraa ba'uu fi hin guggumnaa. Amma asii gaa guggubuus hin danda'u. Akkasumatti gargar baasee isin agarsiisa. Warri feetan gogaasaa kana gargaaramuu dandeessu, warri hin barbaanne immoo gatuu dandeessu. Amma gara hojii isaatiitti darbaa. Anuma faana tura. Indaanqoo koo jalqabarratti egaa akkuma beekamu kana akka gaariitti irraa kaafattu qoshaashaa akka isheen hin qabaanneef jechuudha. Amma garuu jalqabarratti as biraa kunnaa jechuudha. As biraa yeroo kuttanii harka ishee inni argattu isinitti beekamti. Gaafa as biraa kuttan harka ishee isa eeggachaa kutaa. Jalqabarratti warra baallee ishee asiif asiin jechaadha. Kanan akkasitti irraa ciradha jechuudha. Asiinis jalqaba indaanqoo keessan yeroo jalqabdan as biraa jalqabdu. Harki ishee lamman hin baafadhe jechuudha. Gogaa keessan ituun kaasin harka ishee lamman gargar baafattu jechuudha. Kun harka ishee lammanidha. Amma maaliin godhachuudha? Lammaffaa irratti gogaa ishee kanaa irraa quncisuudha jechaadha. Gogaa ishee kanaa irraa baaftu. Gogaa ishee irraa baasuu fi morma ishee irraa gadi akkasitti yoo cirattanii indaanqoo gargar baasuun salphaa miti, baay'ee cimaa.
kana harka ishee kana biraa baafachuu fi harka ishee kan harka silaa gogaa irraa kunne baalleesee irraa kunne jechuudha. Akkas gootanii qubaan keessa gaggalaa asiin akkasini ba'utti akka isin jalaa hin cinne akkuma nama wayyaa irraa baasuutti dhagaa kan isin baaftanii akkas gootanii marki koo asiin naa dhufeera argitanii quba koo kanaaniin egaa maalan godhaa gadi harkisa jechuudha. Amma irraa asii gadi isinitti mul'ata. Yeroo gootan itti ba'a argitanii. Amma harkishee qullaa ta'eera. Yoo akkasitti immoo irratti isin jala hafee billaadhaan irraa kaafachuu amma rakkoon qabu. Amma argitanii gadi tokko irraa baafamee jechuudha. Asiinis akkasuma gochaa akkuma sila isinitti agarsiisee ammas akkuma nama wayyaa irraa baasumatti baafnaa. Gatale asiin gaafa qubi koo galu amma kana akkas godheen asii gad irra baafadha jechuudha. Amma immoo miila ishee bira gaafa geessanis haaluma silaatiin akkas ol dhiibdanii akkuma silaa asiin akka harki keessan galu gootanii gashitanii haala kanaanii miila ishee sirraa kaafachuu fila argitanii quba koo naa ba'eera qubi koo. Amma taane indaan qottiin cimtuudha fakkaata. Xiqqoo ishee nama rakkisti. Akkas gochaa gaduma butataa deemtu inni duddarraa wanti biraan isin rakkisu kan iddoo xiqqoon isin rakkisu miila kanaa fi harka ishee irraa baafachuu qofatu isin rakkisa. Gogaarraa kaaftaleennaan isa kaan cicciruun baay'ee salphaa danda'u. Akkatanii quba koo akkasittiin gaafa keessa galu amma akka qamisii mattee kan nama surree baasuu goona. Argitanii inni kaan garuu salphaamatti irraa gadi deemaa jechuudha. Gootanii kun akka kanatti itti irraa baafadhee jechuudha. Kun asirratti mul'ata gogaa. Namni gogaa ishee gargaaramu miiccaa baay'ee barbaaddi. Gogaanii dhugaamatti gogaan baay'ee irraa qulqulleessuu barbaaddi. Warroota xixinnoo adii kan ijaan hin argamne adii immoo qabdi. Kanaaf biyyaa yeroo baay'ee harmootiin keenya harmeen koo nan yaadadha. Afuufnee afuufaa nuun jette abidda irratti guggubata inni adiin akka ittiin baanee fi yoo hin feetu ta'ee kana hojjechuu isaanii ani hin barbaadu. Amma kana waxii keessa buusu waan ta'eef kana wajjin yeroo koo gubuu hin naqu. Kana hin barbaadu taanaan garuu akka gaariitti miiccuu hin irraanfatinaa. Garuu ana tamma hin barbaadu yeroo gubuuf malee dhugaamatti waxiin laangoo keessaa gogaanii baay'ee mi'aa'a. Amma egaa hojii koo si tokko fixeera. Maalidha hojiin koo? Inni tokkoffaani gogaa irraa kaasuudha jechaadha. Gogaa ishee irraa kaasee kun bifa kana fakkaatuuni xumureera. Dhaabbattee argitanii amma lammaffaa irratti maalan deemaa kana jalqaba harka isheeti kan ishiin gargar baafattan miila bira toon naqin harkasee as biraa akkas yeroo ilaaltanii hin beesisa lafaa harkisee gargar jiru jechuudha. Argitanii jettanii harkasee amma salphaamattiin gargar baafadhee jechuudha. Laal kana asumaa gadi quncistu jechuudha. Argitanii
Ana tokko baafadheera amma immoo isa karaa kanaa tunaafaa jechuudha. Akka gaariitti ni ila harkumaanuu yeroo akkas ilaaltan laftii lafee ishee inni kuniif inni kun gargar jiru jira jechuudha. Akkas gootanii akkas eega xiqqoo ishee akkas muratanii booda gadi quncisu. Kuna waan isiniin taaneen jiru Oromoo koo waan hundumaa isinitti agarsiisa waan isin barbaaddanii yennaa jiraate nagaafachuu duwwaadha. Amma lammata irratti maalan godha miila ishee kanan gargar baafadha jechaadha. Miila ishee gaafa gargar baafattanii gootu argitanii. Kanaaf eessa biraan jalqaba miila ishee kana kutuuf as biraan jalqaba jechaadha. Gootanii gaafa gootanii murame jechuudha. Kan akkas gootanii miila ishee tokkoon baafadhe jechuudha. Kun miila lammataa immoo as biraan baafadha. Kun naanneeffattanii miila lammataa jechuudha. Kun lafee lamadha malee tokko miti. Kun tokko kun tokkodha. Ganaan kana immoo gargar baasee isin agarsiisa. Kan akkas godhattu maal tafe amma gogaaseen kaasee harka ishee muree miila ishee gargar baafadhe jechuudha. Amma isa kana farsanyaa isa jedhamu jechuudha. Isa guddaa kun akkas gootanii isa immoo as bira kara dugda isheetiiti. Kun lafeen kun kan jiru kara dugda isheetii irra oola. Akkas gootanii argitanii akkas gootanii gargar baafattu jechuudha. Anamma lafee kanaa irraa asumaanii irraa kaasuu ni danda'a. Gootanii irraa cabsitanii hin gattusa. Bukkeessaa jechuudha. Dhiigi isaa wanta adda addaa isaa ganaa miicama wanta ta'eef rakkoo hin qabu. Kun miicaa guddaa barbaada. Kun haala kanaan qopheeffadheera. Amma wanti naafuu mormuma isheedha. Dugda isheerra lafa ooludha jechuudha. Amma mi'i galaa ishee isinitti mul'ata. Kanaga akka biyyaattan isinitti agarsiise isinii darbeen daa'ima akka gaariitti argitanii majiiseeti kun majiisee jenna gaanuuni inni kuni majiiseeti akkuma isinitti mul'atu kuno majiisee akkas gootanii bantaniitu immoo akkas gootanii qoshaashaa qabdi. Qoshaashaasee akkasitti keessaa ishee jalqabaa kana gootanii akka kanatti irraa kaastu see qoshaashaasee akkas gootanii argitanii akkasitti irraa baafattanii majiisee kun miicabaa ganaa akka gaariitti irraa babbaaftanii cooma ishee irraa billaadhaan waan garaa garaatiin irraa qoquncistan gaafa miicitanii akkasittiin majiisee qulqulluusaa finnee as kaawwanna jechaadha. Ittaanee amma qoshaashaasee irra geenyeerra jechuudha. Kun mi'a garaa ishee kan gatamuudha. Qulqulleessaa kanatti miicadha wanta ta'eef kanatti naqaa. Amma as biraa akkuma amma sila isinitti mi'asiisee iddoon itti gargar baafannu jira. Kanaaf suuta jettanii
akka isa kan biraa isin jalaa hin balleessinetti jechuudha. Argitanii salphaamatti argattu. Akka dhaqee isa gara oliis foonichi wal gadhiisee isin jalaa hin bannetti amma iddoo ishee argadheera. Argitanii lafee tokko kunoo qabaatti. Kastiin gargar baafadhee lafee isa lammataati kuni. Amma sisumaan gargar baasaa akkuma isinitti himee isinitti mul'ata as biraa. Gaasin akkasuma gadi xaxxaniyyuu akkas gootanii yeroo ilaaltan akkas yeroo ittan gargar isinii ba'a. Bitanii gargar ba'ee isumaan qabattaniitu akkas bitanii lafee isa lammataa jechuudha. Kun argitanii mul'isee iddoo afuritti ba'a jechuudha. Kun malee lama duwwaa hin ta'u. Kun akkasittiin tokko, kun akkasitti tokko. Harki isaa immoo sila isinitti agarsiise kunoo kana akka gaariitti qulqulleeffattu asiin gochaa cooma isaa kanarraa murtanii baasuu dandeessu. Akka bareedee foon isa biraatti dabalamee cooma indaanqoo namatti hin tolu. Indaanqoon cooma qabaachuu hin qabdu. Yeroo cooma qabaattu akka kanatti irraa bareechitanii irraa murtanii babaastanii kana fakkaata. Inni lammataa kana fakkaata. Inni kun isa guddaadha. Isa guddaa kanas egaa hin qulqulleessinaa. Ganaa akka gaariitti miiccinaa. Gootanii kana qobumaan irraa kakaastanii qulqulleessitu yeroo miiccinu gatii irraa ba'uu fi yeroo sirraa baasnaa kana fakkaata. Farasanyaa koo akkasitti irraa baaseera. See kana cabsinee baasuu dandeenya dhumarratti. Akkas gootaniyyuu harkaaniyyuu hin cabdi. Akkas gootanii. Farasanyaan koo immoo bifa kanaanii maalidha inni kun inni kana abbaa warraatu nyaatadhama. Mana kootiis abbaa manaa koo nyaata. Abbaa warraan nyaatadhama durii harmootiin keenya akkas jedhu. Egaa kun kana fakkaata. Harka ishee kana qulqulleeffachuutu naafa. Kanatti aansee mormi ishee kunoo qoba qobaatti. Kun miicca maganaa irraa babbareechinee baasnee. Kanaafi kanas maal gootu jechuudha. Cooma isaa kana haala kanaanii an viidiyoon akkasinitti dheeranneefidha. Cooma isaa irraa akka gaariitti kaasuu qabna. As quncisnee achi quncisnee cooma ishee akka gaariitti akkasitti eega gaafannee booda miiccuutti darbina. Tuun miicciin dura garuu cooma isaa irraa fakkaafachuu qabna haala kanaan. Inni kun immoo onneedha. Onnee isaas akkasumatti miiccannaa. Amma harka ishee kana jechuudha kan nu hafu. Harka ishee kanaa jalqaba irratti ishee kana haala kanaan kuttanii irraa baafattu. Namni tokko kana guutummaa ishee itti baasaa. An garuu guutummaa isheen baasu seessa sitten cabsaa. Iddoo kanatti cabsaa. Kana hidheen baasu foon as biratti akka safe kanas gootanii itti cistanii baastu. Isa booda kanan argitu bitila harka isheerra caafii ishaarratti kan hafee jiru kana haala kanaanii itti baafattu jechuudha. Kun irratti hafuu hin qabu. Gootanii amma dhuma seetti see qabdu irraa baastu. Argitanii gaafa irraa baastanii kana fakkaatti jechuudha harkisee. Akkas gootu amma isa lammataa kunuudha. Inni kun isa kanadha. Inni kun isa hojjetameedha. Garaagarummaa isaanii ilaalaa. Inni kun isa hojjedheedha. Amma kun ganaadha jechuudha. Akkuma isa kanaatti jalqaba irratti seekaman irraa kutee kaafadhaa. Akkas gootu
asbirattiin cabsa guutuu isaa hin cabsu asbirattiin cabsa garuu yoon barbaadan ta'e asbiraa baasuu dandeessu an garuu seema kananii xinneessee cabsaa godheen baasaa isa booda asbiraadha gajjallaa harka ishee kana biraas isa jiru foon kanaas akkasitti tirfii jiru asitti kuteen irraa kaafadhaa akkan sida isinitti hime kana akka kanattiin kutee baasaa jechuudha. Geexii isee kanaa wajjin hin teessu. Gatanii amma kun harki ishee lamaan akka kanattiin bareecheera kana xuruutti itti babbaastanii miicuun immoo kan keessanidha. Wanti na afuu kan biraan hin jiru qonkoo haala kanaanii gargar baafadheera. Kunootti gaa Oromoo chaanaaliin indaanqoo ciccirii nu agarsiisi jettanii bifa kanaan cicciree isin agarsiiseera. Kunoo kana fakkaataa haala kanaanii wanti hundumtuu keessaa ba'ee wanti gatame tokko iyyuu hin jiru indaanqoon tokko kanadha jechuudha. Miicuunii fi caccabsachuu duwwaatu nu afaa yeroo baay'ee akkuma beekamu kun asitti cabuu qaba amma as biratti isin agarsiisa. Kun jalqaba irratti gati ba'e kan as biratti hin cabsaa billaa guddaa yoo qabaattanii kan qootanii kun ituu hin cabin adaraa keessanii waxiin hin hojjetamu keessumattuu lafeenii akkas ta'ee mul'achuu qaba malee lafeen kanaa wajjiniin akka kanatti waxii keessa hin galu jechuudha tasuma kanaaf haala kanaan bareechattu kana adaraa keessanii hin irraanfatinaa kana cabsuu billaan koo xiqqoo waan ta'eef malee utuu billaa guddaa ta'eeyyummoo gateessanii cabsaa kun bifa kana fakkaatuun cabsitanii bareechitanii waxii keessa bu'aa yeroo tokko tokko akka sanatti guddaatti yeroo waxii keessa bu'ee argu baay'ee na aarsaa hin godhamus bareedee akka kanatti ba'uu qaba. As biraa immoo ishee kana jechuudha kan nuun cabsinu maaliif kunis akka kanatti ta'ee waxii keessatti dhiyaachuu hin qabu as biraa akkasitti mul'atu godhee akka kana gootanii cabsattanii yennaa dhiyeessitan waxii keessatti illee yennaa buustan namatti hin tolu akka kanatti taa'ee kanaaf asitti anis kanatti xinneessitanii akka kanatti cabsitu kanuma duwwaadha wanti afuu miicuudha miicuuf immoo keessumatti iyyuu indaanqoo yeroo akka gaariitti yoo miicitan malee foolii qabdi baay'ee namatti hin toltu. Ilmaan Oromoo adaraa keessan yeroo miicamu keessumaa indaanqoonii akka gaariitti miicamuu qabdi. Fooliin sees waxii keessaa akka nutti hin dhufnee fi loomii qabaachuu qabna. Soogidda qabaachuu qabna. Soogidda akka gaariitti itti nannee eega akka gaariitti miicinee booda soogiddaanis miicinee kunoo loomiillee itti cuunfannee dhuumnee soogiddaa loomiidhaa wajjin immoo sa'aatii tokko dhuubeen ka'an yeroo baay'ee bishaanii wajjin jechuudha. Dhuubuu jechuun bishaan keessa gashitanii warroota kana hundumaa gashitanii loomiitti cirattanii eega jalqaba miicitaniitu jechuudha. Si'a 5-4 eega akka gaariitti miicitanii booda loomii keessanitti ciccirtanii soogidda keessanitti naqxanii sa'aatii tokkoof yennaa dhuubdanii keessanii sa'aatii tokko turtanii xuruutti immoo achi keessaa baastanii miicitanii gara ittoo bareedduu indaanqoo hojjechuutti darbitu jechuudha. Amma egaa xiqqooma ishee keessa gasheen isin agarsiisa. Yeroo miicuu sa'aatii dheeraa fudhata waanta ta'eef miicuudha wajjin viidiyoon keessan isin jalaa dheerata. Indaanqoo garuu bifa kanaan oromtittiin keessan isinii qabadhee dhiyaadheera. Egaa xiqqoo ishee miicaan isin agarsiisa jechuudha. Kana kanatti baafachuu akka gaariitti immoo qulqulleessuu hin irraanfatina. Akkuma isinitti hime cooma kanaa waan garaagaraa ofii keessanii irraa qulqulleeffattu. Cicciruma isaan isinitti agarsiise malee kanaaf gara miicaatti darbina anuma faana jira.
Egaa lukkuu keenya cicciree isin agarsiiseera. Lukkuun sila fayyaa fakkaattu kunoo cicciramtee bifa kanaan xumureera. Egaa miiccaan isaa sa'aatii dheeraa fudhata. Akkuma isinitti himee lukkuu miiccuun salphaa miti. Kanaaf immoo miiccaa isaa immoo viidiyoo tokkoon hojjedha. Har'a garuu viidiyoo indaanqoo cirachuun kana fakkaata jedhu isinitti agarsiiseera. Oromoo ko chaanaalii jajjabeessaa ilmaan Oromoo. Egaa baay'een isin jaalladha. Lammii koo bakka jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo isin biraa hin dhibamini. Isinin jaalladha bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a. Egaa viidiyoo biraadhaan ittoo isaas hojjedhee isin agarsiisaa. Egaa akkasitti cirachuun qonnollee immoo ittoo isaas hojjedheen isin agarsiisaa. Miiccuu isaas yeroo biraa viidiyoo biraadhaan qabadheen isin agarsiisaa. Baay'een isin jaalladha. Nagaan naa tura. Bye bye.